Industiriin sabbataa agroo kan aannan maamaa miilkii jedhamuun oomishuun beekamu madaalii qulqullummaa sadarkaa addunyaa fi Itoophiyaatti waraqaa ragaa argachuun isaa dhagahamee jira. Industiriin sabbataa agroo kan maqaan oomisha isaa maamaa miilkii jedhamuun beekamu aannan oomishuun guutuu biyyattiitti raabsaa kan ture yoo ta'u, torbee kana keessa bakka ministeeronni, ambaasaadaronni fi hawaasni akkasumas keessummoonni kabajaa argamanitti walharkaa fuudhinsa taasisee jira. Dhaabbanni kun kan aannan oomishu yoo ta'u, qulqullina irratti xiyyeeffachuu isaatiin waraqaa ragaa ISO idila addunyaa 200 kan bara 2018 sirna bulchiinsa nageenya nyaataa fi qulqullina ISO 90 kan bara 2015 argatee jira. Dhaabbanni sabbataa agroo waggoottan 30 oliif akka biyyaatti beekamtii argachuun hirmaannaa taasisaa tureen biyyattii keessatti sochiilee garaagaraa hawaas dinagdee keessattis sochii bal'aa taasisee jira. Dhaabbanni kun bara 1986 qonna sabbataa jedhamuun kan hundaa'e yoo ta'u, sa'a aannanii horsiisaa kan turee fi bara 1996 sabbataa agroo industiriitti jijjiiramuun oomisha isaa fooyyessuun aannan hawaasa biraan gahaa turee jira. Kanaanis guyyaatti aannan liitira 100 fi 50 ol oomishuun hojjettoota dhaabbii 400 fi qonnaan bultoota 50 oliif carraa hojii uumuun hawaasa naannawichaa fayyadamaa taasisuun isaa ibsamee jira. Dabalataanis seektaroota agroo piroosesingii beelladaa fi qonnaa keessatti galuuf hojjechaa jiraachuu isaas dhagahamee jira. Kanaanis hojjettoota dabalataa dhaabbii 1500 fi qonnaan bultoota 200 olii fi namoota aannan raabsan 2500 carraa hojii ni uumame jedhamee eegamaa jira.